Hailee Fidaa maqaa qubee afaan Oromoo fi siyaasa ammayyaa Itoophiyaa keessatti kaleessa hangarraatti ka'u boros hin dagatamne. Seenaa biyyaa qoratee siyaasaa fi falaasama addunyaa baratee ofiin seenaa hojjetee darbeera. Wallaggaa qe'eetti dhalatee arjoorraa kaasee waggaa 40 lubbuun lafarra turetti karaa dheeraa imalee jira. Warri isa beekanii fi warri waa'ee kitaaba isaa kataban waan baay'ee dhugaa baaniiru. Hailee Fidaa Wallagga Bahaa magaalaa Arjootti dhalate. Obboloota 7 waliin kan dhalate inni hangafa maatiiti. Maatii harka qalleessarraa nama dhalateedha. Abbaansaa ogummaa mana ijaaruu fi muka soofuutiin maatii jiraachisa ture. Kitaaba isaa bara birraan baree jedhu barreesserraa akka hubachuu hin danda'amutti abbaan Hailee barumsa idilee qabaachuu baatanis hawaasa keessatti nama dammaqoo waan turaniif dandeettiiwwan afoolaa akka geerarsaa fi walalootiin ergaa dabarsaa turuutu himama. Kitaaba Hailee Fidaa bara birraan baree jedhu keessatti bakka tokko tokko geerarsa barreesse keessatti abbaa Fidaa Yaakumaa jechuun waa'ee abbaa isaa akka inni hawaasa keessatti qarooma qabu ibsa. Yeroo sanatti Raas Bittuu Waddad Mokonnin Damissoo jedhamutti hanga kutaa 5tti barate. Isa booda obboleettii isaa bira taa'ee Naqamteetti barnoota isaa hanga kutaa 8tti barate. Qabxii ministirii guddaa fidatee Finfinneetti mana barumsaa Jeneraal Wingeet gale. Mana barumsa Jeneraal Wingeet yeroo sana barattoonni akka biyyaatti qabxii gaarii qabanitti barataa turanitti kutaa 9 hamma 12tti qabxii olaanaa galmeessaa ture. Seenaan isaa akka agarsiisutti yeroo mana barumsaa Jeneraal Wingeet baratutti kitaabota hedduu seenaa addunyaa fi falaasamaa dubbisuun uf ga'umsaa ture. Keessumaa seenaa warra hacuucamtootaa kan ilaallatu kitaabota hedduu qorateera. Kana hordofees mana barumsaa sana keessatti falmiin siyaasaa ammayyaa akka jiraatu gochaa ture. Falmii siyaasaa manneen barnootaa fi yeroo sanatti Qadaamawaa Haile Sillaasee irraa dhufan waliin gama warra hacuucamtootaa goruun falmii gaggeeffamu irratti hirmaataa tureera. Yeroo sanarraa kaasee siyaasni Itoophiyaa kan itti ijaarame fedhii saba muraasaa irratti ta'uu mul'isu eegale. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12 qoramee tokko baa ta'urraa kan hafe hundi isaatu afide. Haileen jalqaba hojii barsiisummaatiin Harargee Dadaritti kan ramadame yoo ta'u achittis sirna hacuuccaan uummatarra jiru kan keessatti guddate Wallagga caalaa akka ta'e hubachuun qabsoo siyaasaa cimseetti dhufe. Hacuuccaan Wallaggaan yeroo sana ture akka sabaatti qofa ture. Harargeetti garuu akka sabaattis akka amantiittis hacuuccaan dachaa ta'uu waggaa tokko keessa jiraatee arge. Turtii Harargee waggaa tokkoon booda barumsa olaanaatiif gara yuunivarsiitii Finfinnee deebi'ee barnoota jiyoolojii wayita baratutti sochii barattootaas cimsaa tureera. Barnoota jiyoolojii kanas qabxii 4 xumuree achuma yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ta'etti dhufe. Osoo baay'een turin ammoo carraa barnoota biyya alaa argatee gara Firaans deeme. Yeroo sanatti astiroonoomii akka baratuuf ergamee ture. Inni garuu Firaans gaafa deeme barnoota sooshoolojii fi sooshaal antiroopoolojii kan jedhamu barate. Kan kana godhe ammoo fedhii fi dandeettii siyaasaa qabu gabbifachuuf karoora qaburraayi. Barnoota falaasamaan ammoo PhD hojjeteera. Haileen yuunivarsiitii Finfinneetiin alatti yuunivarsiitiiwwan Firaans akkasuma Jarman Haamburgitti barsiisee jira. Haileen lammii Firaans kan taate haadha manaasaa Bernaandeet irraa ijoollee 2 horatee jira. Isaanis Saaraa Hailee fi Yoodit Hailee jedhamu. Haileen irra caalaa hojii siyaasaan kan beekamu ta'ullee hojii inni afaan Oromoo fi aartii Oromoo dagaagsuu keessatti gumaachee akka addaatti yaadatama. Keessumaa qubee afaan Oromoo har'a mallattoo dhalootaa ta'e kana beekumsaa fi qorannoo siyaasaa irratti hundaa'uun akka qophaa'u warra taasisan keessaa adda dureedha. Haileen barnoota jiyoolojii, sooshoolojii fi sooshaal antiroopoolojii akkasumas falaasama barateera. Haa ta'u malee beekumsa inni afaanii fi saayinsii afaanii xiinqoo irratti qabu bal'aa akka ta'e hayyoonni isa waliin hojjetan ragaa bahu. Dr. Hailee Fidaa yeroo Awurooppaa turetti garee afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'uuf qorannoo bal'aa gochaa ture kana keessatti Haileen adda dureedha. Barruun qorannoo kun seera barreeffama afaan Oromootiif bu'uura kaa'urra darbee qubee afaan Oromoo Laatiin irraa akka afaanichaaf mijatutti madaqfamee ittiin barreeffamuuf filatamaa ta'uun kan itti mirkanaa'edha. Oromoo fi afaan Oromoo maal ta'uu qaba kan jedhu irratti fuulleffachuun hojjechaa ture. Haileen yeroo qubee afaan Oromoo har'aa kana qopheessetti hayyoonni Oromoo biroo waliin ta'uudhaan akka gargaaran dubbata. Isaanis Mitikkuu Abboomaa, Baaroo Tumsaa, Mitikkuu Tarfaasaa, Abdullaahii waliin ta'uun qopheessanii. Yeroo inni hayyoota Oromoo waliin Awurooppaa taa'ee hojjechaa turetti hayyoonni biyya keessa turanis hirmaachaa turaniiru. Sirriitti alaa fi keessan wal qabaachuun hojjetaa turaniin. Qubee afaan
afaan oromoo qorannoo raggaa'essan kana fayyadamuun Dr. Haileen kitaabota lama walitti aansuun maxxansanii. Kitaabni inni jalqabaa hirmaata dubbii afaan oromoo kan jedhu ta'u innis qorannoo seer-lugaa fi caas-lugaa afaan oromoo irratti xiyyeeffata. Kitaabni kun kan maxxanfame bara 1973 magaalaa Paarisitti yoo ta'u boodarraa yeroo dargiin aangoo qabate Haileen biyyatti deebi'ee barnoota bu'uuraa barsiisuu keessatti baay'ee fayyadeera. Karaa biraatiin ammoo kitaaba hirmaata dubbii jedhu ofiisaa qubee afaan oromoon barreessee galgala akka barsiifamu dhoksaan beektota hedduu waliin hojjechaa ture. Kitaabni biraan Haileen qubee afaan oromootiin barreessee bara birraan baree kan jedhudha. Kitaabni kun kuusawwan afoolaa kan akka geerarsaa, walaloo fi qabiyyee bifa diraamaan dhiyaatan of keessatti hammata. Bara sana keessa roorroo fi gidiraan ummata ifatti waan hin dubbatamneef kitaabni Dr. Hailee Fidaa bara birraan baree jedhu bifa geerarsaa fi afoola biroo fakkeessuun rakkoo uummanni oromoo keessa jiru ittiin ibsamaa ture. Akkuma hiikamata duree kitaaba kana dukkanni fi roobni, lolaa fi duumessi ganna keessa nama rakkisa, yeroo birraan bari'utti namaaf darba jechuudha. Ergaan keessa isaa ammoo sirni hacuuccaa jiru darbee oromoon gara fuula duraatti ifatti ba'a kan jedhuuf keessaa qaba. Kitaabni kun bifa diraamaa, geerarsaa fi afoolaan kan barreeffame yoo ta'u gidiraa fi roorroo garaagaraa kaasuun dhumarratti ifaa fi bilisummaa hima. Dr. Hailee Fidaa abbaa qubee afaan oromoo hamma jedhamutti hayyuu gahanidha. Barachuu, ijaaramuu fi hidhachuun falaasama siyaasaa Dr. Hailee Fidaati. Pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam waa'ee dandeettii siyaasaa Dr. Hailee Fidaa dhugaa bahan qabu. Hailee Fidaa kophaa biyya tokko uumee bulchuu fi humna kan qabu hayyuu guddicha jedhanii ture. Ani Hailee Fidaatiif kabaja guddaan qaba. Kun gaafii homaatu hin qabu. Nama tasgabbaa kan baay'ee dubbise maarkisistii jabaadha jedhanii ni ture. Kara hundaan mudaa nama hin qabneedha jedhan yeroos Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam. Siyaasa Itoophiyaa keessatti saba cuucamee hacuuccaa jalaa baasuuf yaada falaasamaa sadi qabu. Barachuu, gurmaa'uu fi hidhachuu kan jedhu ture. Barachuu jedhu saba cuucamaa barsiisuu fi dammaqsuun nurra jiraata kan jedhudha. Lammaffaa irratti gurmaa'uu fi ijaaramuu kan jedhan yoo ta'u sabni hacuucamaan gurmaa'uu qaba jedhee amana ture. Sabni hacuucame yoo gurmaa'e mirga isaaf falmata jedhee amana Dr. Hailee Fidaa. Sadaffaan ammoo sabni baratee gurmaa'ee diina ofirraa ittisuuf hidhachuu qaba. Saboota Itoophiyaa keessatti hacuucaman keessaa lakkoofsi isaa hedduu kan ta'e Oromoodha. Kanaaf sabni hacuucame haa baratu, haa gurmaa'u, haa hidhatu yeroo jedhamu karaa biraatiin saba oromoo ta'a. Kanaaf fakkeenyi tokko barnoonni bu'uuraa akka jalqabamu taasisuudha. Barnoota bu'uuraan alattis baruma dargii sana keessa gama hojii aartiitiin kinat kan jedhu hundeeffame akkamitti oromoonni qarootaan itti makamanii ummata dadammaqsuu keessatti gahee bahatan karaa banuuf gargaaree jira. Dr. Hailee Fidaa hayyuu guddicha oromoo qofa miti, sammuu guddicha Itoophiyaa qofas miti, sammuu guddicha addunyaa guddaadha jechuun afaan guutanii dhugaa ba'uuf beektuun hedduun. Hailee Fidaa sammuu addunyaati kan jedhaniifis hayyuun kun afaanota 11 ol danda'u, ittiin dubbisuu, ittiin barreessuus. Nama siyaasaa, hawaasa saayinsii uumamaa, saayinsii afaanii, muuziqaa osoo hin hafin qorateedha. Mootummaa dargiitiif sagantaa warraaqsa dimokiraasii biyyoolessaa National Democratic Program jedhamu kan barreesse Dr. Hailee Fidaati. Haa ta'u malee dhaabbanni mi'eessoon dargii waliin waa wal dhabeef hagayya 1977 akka lakkoofsa Awurooppaatti Hailee Fidaa fi dabballoonni 500 ol ta'an gara jalaan dhokatanii magaalaa keessaa bahan. Ta'us torbaan tokko booda hagayya 26 bara 1977 akka lakkoofsa Awurooppaatti Dr. Hailee Fidaa fi dabballoonni hedduun magaalaa alatti qabamuun hidhamaniin. Itti gaafatamtoonni dhaaba mi'eessoon hedduun akkuma qabamaniin kan ajjeefaman yoo ta'u Hailee Fidaa garuu waggaa 2 erga hidhamee booda bara 1979tti rajabummaa fi faashistummaa mootummaa dargiitiin ajjeefame. Hailee Fidaa fi Birhaana Masqal Raddaa namni jedhamu boolla tokkotti awwaalamaniin.